Samiin bahaa giddu galeessaa urgaa saalfariin kan ulfaate yoo ta'u jechi Waashingtan irraa dhufe ho'a teempireechara gara bobaatti ol guddiseera. Caamsaa 16 bara 2026 pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp callisa dippiloomaasii caccabsuun doorsisa sodaachisaa kenne saba Faars guutumatti dukkanatti galchuuf dhaadate. Kun sagalee voolkaanoo hirribaa nama dammaqsu duumessa ulfaataa addaan qooduuf utubaa sibiilaa lafa raasu waan ta'eef sirriitti dhaggeeffadhu. Daawwannaa Beejingitti taasisan irraa kan deebi'an Doonaald Tiraamp Fox News waliin haasawaa taasisaniiru. Pireezidaantichi obomboleettii abiddaa guutuu ta'e gadi lakkiseera. Guyyaa lama keessatti Iraan gara dukkanaatti deebisna jedheera. Tiraamp waraanni USA riqichaa fi dhaabbilee elektiriikii Iraan barbadeessuuf akka qophaa'e ibsuun tarkaanfiin kunis guyyaa lama keessatti galma isaa rukutuu akka danda'u himeera. Hoogganaan humna guddaa qabu sa'aatii badiisaa yeroo lakkaa'u addunyaan dhiibbaa kanaaf of qopheessuu malee filannoo dhabdeetti. Armaada warra dhiyaa Strait of Hormuz humnaan barsiisuuf yeroo dhufan ajajoonni Iraan garaa isaanii jabeessaniiru. Gareen Faars misaayila dhufuu eegaa kan jiran yoo ta'u galaanni dhahannaa onnee cimaa dooniiwwan waraanaa tarkaanfachaa jiraniin jeeqameera. Kana cinaatti biyyoonni Awurooppaa waraana Iraan hirmaachuuf murteessaniiru. Doonii isaanii tokkoomsuun karra Iraan cufte humnaan cabsuuf qophaa'aniiru. Teheraan ammoo furtuun ujummoo dhiigaa addunyaa sibiila Iraan irraa bocame akka ta'e labsiteetti. Itti aanaan pireezidaantii Iraan Mohammad Rizaariif madaallii humna addunyaa irratti ulfaatina cimaa kaa'aniiru. Quba luka isaanii lamaaniin hiixachuun xumura araarama hin qabne kennaniiru. Nuti gatii kamiinuu Strait of Hormuz hin gadhiisnu jechuun USA'n uggura humna galaanaa hojiirra yoo oolchitu Iraan seera galaanaa irra deebiin barreessiteetti. Bishaan maayilii 12 dheeratu kun to'annoo bulchiinsa Iraaniin dhuunfatameera. Pirootokoolii cimaa Iraan jalatti dooniiwwan Chaayinaa qofaaf hayyamni kennamuus himameera. Gamtaa warra dhihaa cufamuu Streitii kanaaf deebii kennu waraanni biyyoota hedduu gara afaan galaanaa Arabaatti walitti qabameera. Samii fi galaanni teekinooloojii gidduu seenuun raafamaniiru. Pireezidaantii Faransaay Imaanu'eel Maakroon doonii xiyyaara fe'umsaa guddaa humna niikularaan hojjetu gara Strait of Hormuzitti erganiiru. Kana malees biyyoonni akka Jarman, Xaaliyaan, Ingilizii fi Awustiraaliyaa waraana Iraan dura dhaabbachuuf meeshaalee waraanaa ciccimoo erganiiru. Gamtaa Awurooppaa dabalatee biyyoonni 27 karra galoo galaanaa humnaan banuu fi waraana galaanaa guutuuf qophaa'aa akka jiran himameera. Galaanni sibiilaan cufamuun hooggantoonni qabeenya isaanii sochoone yoo dubbatan ibsaan waraanaa reefuu ifuu jalqabeera. Guyyaa irraa armaadaa guddaa walitti qabamaniiru. Iraan gatii kamiinuu Strait of Hormuz akka hin gadhiisne himteetti. Gaarreen qotamu misaayiloonni qarqara galaanaa ilaalaa jiru. Galaanni Arabaa dooniiwwan xiyyaarota fe'anii fi fanjii adamsaniin dhiphateera. Samiin balaqqeessa xiyyaara basaasa fi hordoffii raadaraa ijaan hin mul'anneen baqaqeera. Ajajaan olaanaa eegdota warraaqsaa duraanii Meejor Jeneraal Mooseen Rizaahim Ameerikaa fi biyyoota Awurooppaaf akeekkachiisa cimaa kenneera. Shallaggiin dogoggoraa kamiyyuu deebii cimaa argata jechuunis akeekkachiiseera. Gaarreen Liivaantii ulfaatina dheekkamsaan bo'aa jiru. Dhukaasa dhaabuu dadhabaan Libaanos keessatti raawwatame guutumatti gubateera. Galma paarlaamaa Beerut irraa kaasee haga Walqayyaman dallaa cimaa qabanitti sararri waraanaa dhiiga fi sibiilaan irra deebi'amee kaafameera. Leenci araara kabajuu danda'a garuu akkamitti adamsituu akka cicciru gonkumaan dagatu. Ihaaba Ahmad paarlaamaa Iraan irraa labsii Hizboolaa irraa dhufe dabarsuuf Maakroonii fuuldura dhaabbateera. Humnoonni warra dhiyaa of qabu akka filatan akeekkachiisuun Hizboolaan gonkumaa jecha hidhannoo hiikkachuu jedhu akka fudhanne mirkaneessaniiru. Dabaluunis obsi diddaa kanaa qabxii zeeroo irra gahuu hubachiisaniiru. Duula mootummaan Israa'el gaggeessaa jiru irratti Hizboolaan sakandii firaakshinii tokkoof duubatti akka hin jenne himaniiru. Yoo weerarri itti fufe deebii keenya deebii humnaa olii ta'eef afaan abiddaatiin kan barreeffame kennuu itti fufna jedheera. Gaarreen lama yeroo walitti hirkatan kirkirri lafaallee gadi darbachuu hin danda'u. Kibba Libaanos irratti aarri kun hojiirra ooleera. Gammoojjii Yemen irraa sagaleen qilleensaa sagalee guddaa dhageessiseera. Dubbi himaa waraana Huutii Abbuuraas ergaa cimaa Hizboolaaf dabarsaniin kakuu hin raafamne labsaniiru. Sochiin Ansarallaa Yemen Hizboolaa waliin ifatti dhaabbateera. Abbuuraas Libaanos utubaa kaayyoo Falastiin deeggarsu ta'uu ishee himaniiru. Sochiin Ansarallaa Teelaaviif haleeluu fi dura dhaabbachuuf gonkumaa duubatti akka hin jennes mirkaneessaniiru. Galaanni Diimaa fi Meeditiraanii sirna narvii tokkoo fi tokkummaa mormiitiin walitti hidhamaniiru.